jaalatu miti akkami akka hundaa'e ummata kabajan jaalanne kana karaa isaan jaallataniidhaan haqachiisan ragaadhaan ragaa kenna dhiyeeffannee kunoo ragaan kana taa'a nama kanarratti hin duulina dharaan nama kanarratti hin duulina jenneeni namni sun yoo didee bifa inni barbaadeen bifa isa miidiyaa kanarra galchuu dandeenyuun irratti duulla gaafa irratti duulli immoo dubbiidhaan meeshaa qabaannee nama dhoofnee akkasitti onni jiru madoon jira kan jetteef madoon hedduutu jira madoon sun immoo yakka ofii isaati hojjeteef haleellaa waraanni keenya irratti raawwateen madaa'ee miidiyaa kanarraa kan gale hedduudha lakkoofsaanis yoo barbaade dubbichi sobaa waan sobaa duukan deeminaa waan dhugaa duuka deemaa akka garee teenyaatti dhugaa deeggaraa isiniin jedha sii deebi'e natti fakkaata. Eega kana taate no takka namarratti hin bobbaane bobbaatanii ammas dhuftee dhiifama gaafatte qaama waliin dinnu nagaa jirra dhiifama gaafachuun kee badii kee dhageeffadhu tokkoffaa maakkii kootu ansaan muniiraa dhiifama naa godhisiini jenne san immoo maakkii anaaf maakkii walirraa faamna maakkii lennarraa faamti surra qoqqoba asilillee annaati walillee bar waltu ineen beedu weeta naawun beedu atama jara gaafii silaa jarri gaafatan ati gaafachuun qalata ati na gaafachuun qalata san jarra haa gaafatu ati garuu dhimmi kee atuuyyuu tokkoffaa nama galmeeffamee taa'u keessa tokko galmeen kee yoo jette sadarkaa tokkoffaarra jira akka garee teenyaatti laal samitti fandisaa muniiraadha samitti Ayyee rakkoo qabu samitti fandiftariif gararraa bifa addaatiin jechuudha amma deemame bifa si madaaluun dhagee anna sodaachisu miti amma waa'ee maakiitiif asliitti deemina dhageeffadhu maakiif asliin guutumaan guututti dhageeffadhu maakiif asliin guutumaan guututti maakiif aslii dabalatee warra gargaarsa biyya jiru sheekolee jechuudha sheekolee mallayni kun raggale tasumaa miidiyaa kanarra dhufanii ustaazonni kenna tasuma dogongoranii hin gaafataman amma yoo dhuwadde chaale silaa idda maakii fi aslii taatu ana na gaafattanii isinii maallaqa sumunii takka hin kanneen na gaafachuun dandeessa warri kanneen na gaafata silaa deebisaa biyya tanaan kenneera isinii sumunii takka arjoomee beeyne akkuma ati kennite kenna na gaafach akkaawwantii teettatti kafalte biddeen na gaafata silaa ana na taate wallahi namni sumunii takka oromoo tanaan mallaqa kafalee Mii biraa dhiisaati carraa naa obsi gutakka laalaan gama kiyyaatiin feetan naga deebisaa feetan ol na deebisaa feetan miidiyaarraa karaa dandeessaniin gartee karaa itti isin mijaa'een nagalchuu mirga guutuu qabda yoo dandeettan si galtee ammoo haqa jiru osoo hin dubanne dhuftanii nama dhageeffadhu. Rakkoon qabanaaf akka kotti. Koi asli na dhageeffadhu. Amala koon beektaanii ifumaa ifan baasee haasaa. Isicha Oromoo na siitachiirra qabu sana das nan jedhu naan. No, akkasuma. Isini. Koi asli koi na dhageeffadhu. Amma mee fakkeenyaaf ati jiruu qabda. Miindaan sii kennamaa jiru jira biyya baqaa keessadha kan itti jirtu. Oromoon waan akkasii siilaannaatii gargaarsa uummataa nuu godhisi jedhee beeku jira. No, akkasii miti ustaaza karaa dogo gaafin keessan jechi keessan sirrii ta'ee nuti gargaarsa takkitti maaf lamaan tana goonayyu. Waanuma san dura jiraataa turreeni gargaarsa lamaan kana gaaf goonullee jiraataa turre isinii galeemi. Kanaaf yeroo dheeraa amma hirmaataa turre malee hin hirmaachifne. Gargaarsi nu goone kama uummata keenya ka Harargeetii fi ka uummata keenya ka Arsii kana. Gaafa lamaan goosifnu immoo waanuma dur jiraataa turreen jiraanne malee yoo kadhannellee jiraanne yoo firallee biyya alaatti qabaanne nu ergan yoo taaptaap nu godhaa jennee tirineesitti illee taaptaapi makanallee taphannee achi keessa kan fayyadu taate hooma saniin jiraataa turre malee mindaanii miti karaa kanaan osoo hubattanii bareedadha. Ani hubadheera maaliif kana kaasteedha amma fakkeenyaaf namoota hedduutti gargaarsa godha miti biyya keessaa jechuudha fakkeenyaaf maastara binnetaa fudhannu eenyu naa fudhannu. Namni kun dhuguma adeemanii tola akka kanaatti hojjetu in fakkaataa dhuguma mee sammuu keessaniin taa'aa yaadame boorimmoo fakkeenyaaf namoota gargaarsa gargaaran kanaan qeequun waan hin hafneef waa nama jechuun waan hin hafneef warra gargaarsa biratti ta'u kanaan Afuna namu gargaarsi isaa afuna namu wanti fedhe haa ta'u gargaarsi uummataa kana qofa miti uummanni rakkata ganaa kana booda gargaarsa meeqatti ta'uu danda'a. Tokkoffaa akka namoonni mana isaaniitti gargaarsi ta'u akka gargaarsi hin taane godha wanti kuni jechuudha. Nama sanaaf TikTokii fu kaffaltiin hin kaffalamoo maal ta'a
yoo kaffalamee fi deebamee yoo isaan haqa namaa nyaataniiti bakka kanatti haqa namaa nyaatte yoo jedham yookaan immoo ammati argamsiiste sanarra fakkeenya birriin kumni birrii miliyoonii tokko argame miliyoona tokko miliyoona tokkorraa birrii 50 sii kaffalla jedhame waltu rabbiin sodaatanis warri namatti dawwaltan kun yaada dhuunfaa kun ibsataa jira maalti isin gasheen natti bilbiltu sagaleen ko jira wanta meeqan barbaadu hin barbaada waa meeqa barbaada maal taatanii Ustaza Musalsal Fannuun ilaallatu ustaaza laalaas fannuun ilaallatu ifamaa isin nun ilaallatu wanni beeyin jiru nuti mallaqa ummataa guututti galchine wanni irraa fayyadamnellee jiru gargaarsa namaatillee warra egra bu'aa qabatuu miti isin jedhaa jirra barmaan nu hubanne waa'ee nama biraa as keessatti kaasuun barbaanne mukti warri akkasiin jettanii kun jiraachuu dhabuun mala nun gargaarsa lama qofa goone lamaan goone san guutumatti goone wanni irratti bu'aa mataa keenyaa qabannen jiru agreementii namni walii galee hin jiru hawaasa keenya rakkate jenne irratti dubbanne viidiyoo hojjenne hawaasni birmateef amaanaa hawaasa nama amanamaa naannoo sanii dhaloota naannoo sanii ka Oromoo fi Itoophiyaan guutuun jaalattu biraan geenne zaaset ustaaza dhiisa waan nuti akkuma jetteeti ustaaza akkuma asliin jetteeti isin jaalannaa Maaki asli isini nanu banne ani isin akkasidha dhaan jiru na dhaggeeffadha waan hin jedhaa jiru gargaarsa lama qofa gargaarsisnee gargaarsa kana keessaa nuti akka waan goone hunda ifa baasnee irratti anan ifa baasnees jedhaan jiru booris nama gargaarsisuu dandeessu waan arraa dubbataan jironi booris isin nama biratti beekamtii qabdu waan ta'eef hawaasni Oromoo rakkinan dhiisu waan ta'eef hawaasa Oromoo rakkinni waan mudatuuf wanti kun gara fuulduraatti akkasitti deemuu qabu naasaa jira ani sekendi maayikiroo sekondii fuu takka waan isin shakkuun qabu akka dhuunfaa kotti amantaa islaamaa keessatti namni tokko waan ijaan argee fi waan ijaan argedha kan inni ragaa ba'uu danda'u. Tan keessatti gargaarsuma keessattuu waan tiraanspoortiitillee hin jiraa jette dhugaadhaan jira sun garuu namni tokko gargaarsa hiyyeessaa gargaarsa nama beelawaa tokko waan tiraanspoortii sanirree ka tiraanspoortiin hanqana irraa baasee gargaarsa uummataaf geesse hanqanaa jee hawaasatti ibsuu qaba. Waan irraa mure sanuu ka taaksii qarshii kudhaniif sanuu himuu qaba. Yoo sanuu dhoyise hattuudhaan biratti akkasii fudhannaa nama. Malee sirriidhaa miti waan gargaarsa uummataa waan ta'eef. Makiinaallee miti makiinaan qabdu jechuun akkasuma jechi keessanirraa akka nama jarri haafura fudhattee wayitti dubbattan jechuudha. Akkasitti xiqqoo sirreessaa adeemnu jechuu barbaade. Namoota hedduu jedhaa jiraachuu barbaadeeti maafi mishkila. Sun garuu dhugaanni isaanii akka warra biyyaa sanillee Itoophiyaatti fayyadamuu ni danda'an sunni warra Itoophiyaa fayyadamuu ni danda'a shiroo nyaachuu ni danda'a garuu kaayiroo isaan biyya biraa jiranii xixiqqoo namaa kennaa jiran 50 100 maalii kanaas leemmaa kiinuu namaa qoodaa jiran jechuu barbaadee xiqqoo kiran namaa kennanii ajjatanii jechuu barbaade akkasitti fudhata. Biratti agartuu waan akkasitti mul'achaa jira beektaa argaa jirra fageenyarra dhaabbanne makkii yoo taate kaleessa argaa turre sooshaal miidiyaa feesbuuk